Oromoo ta'anii aanawwan bara irra buutaman shanii ol ta'anii arti buuteen isaanii hagammaa namni beeku akka hin jirre ka dubbatame. Haa ta'uuti malee butamuun ijoollee dubartoota Oromoo kun mata duree oduu tahee akka hin beekamne ka dubbatamaa jiru. Wayita Abiy Ahmed Benishangul Gumuz keessatti rakkoo jira furra jedhee dubbachaa jirutu maddi rakkoo ilaalcha fi imaammata Abiy Ahmed jechuudhaan aktivistoonni Benishangul himachaa jirani. Akka uummanni Benishangul bakka buunee dubbanne jedhan aktivistoonni kun jedhanitti yeroo ammaan tana Abiy Ahmed gaafa maraa irraa bayaa jirti odeeffannoo kanallee isin biraanii gahuu akka deemnu kasinitti himnu. Hogganaani naannoo Tigraay keessa tokko kan tahe Geetachoo Reddaa karaa Tiwiiteriitiin mul'ate dhaamsa hedduu dabarsee jira. Dhaamsiisa kan inni daddabarsu kun maal jedha yookaan maal of keessaa qaba kaa jedhullee odeeffannoo sanillee isin biraan gahuu deemna. Garuu saniin duratti waan Oromiyaa takkaa lama odeeffannoo isin biraan gennee achittuu gad deebina. Gara Oromiyaatti ammaan tana yoo deebine Oromiyaa keessatti jechuun hidhaa fi ajjechaan hamaanii gaggeeffamaa akka jiru kan dhagayamaa jiru. Hidhaanii gaggeeffamaa jiru keessatti hoggansi ABO namni 10 olii torbaanuma darbe kana keessattuu hidhamanii jiranii. Akkasumas gaazexeessonni sagalee bilisummaa Oromoo namni lamalleen hidhamee jira. ABO'n tarkaanfii mootummaa kana balaaleffachuudhaan mootummaan hidhamtoota siyaasaa ka paartiisaa akka gadhiisuu gaafatee jira. Haalli Itoophiyaa keessa ammaan tana deemaa jiru akka malee yaaddessaadha. Oromiyaa qofaa osoo hin taane naannoo Benishangul naannoo Tigraay fi akkasumas naannolee biraa keessatti rakkoolee gaggeeffamaa jirtu ka Itoophiyaa biyya jedhamtu kana gara gaaga'amiinsa siyaasaa hamaatti geessuu deemu kana akka furattu rakkoo kana akka furachuu dandeettuu fi hawaasi addunyaa mootummaan kun gocha kan irraa dhaabbate akka marii hunda hammatu gaggeessuu dhiibbaa godhuu qabaa jechuudhaan ABO'n gaafatee jira. ABO'n yeroo ammaan tana tarkaanfii isirratti fudhatamaa jiru kana balaaleffachuun waan tokko hawaasi addunyaa tarkaanfii haa fudhatu jedhee yaamichi inni dhiyeesse. ABO'n humna akka hin qabne ka garsiisu yookaan ABO dadhaba ta'uu garsiisa jechuudhaan xiinxalaan biyya Faransaay kan Itoophiyaa irratti muuxannoo guddaa qabu Ahoene lafa barreessee jira. Ahoene kana ka barreesse karaa marsaa miidiyaa hawaasummaa Tiwiiteriitiin akka ta'e ka hubatame. Reenni akka yaada isatti ABO'n yeroo ammaan kana gochi gos kana yoo fudhatame hawaasi addunyaa akkasaa godhuuti jedhamee ibsi baasuu qofa osoo hin taane tarkaanfilee qabatamaa yoo mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana hin jijjiirre yookaan ammoo ABO irratti gaaga'amiinsa gaggeeffamaa miidhaa gaggeeffamaa jiru ka gaaga'amiinsa siyaasaa kanaaf fidu taate maal godhuu akka danda'an qabatamaanii ABO'lleen karaa isaatiin fala laf kaahuu qabaa waan jedhu fakkaata. Yeroo hedduu ABO fi KFO'n mootummaa himachuu ibsa baasanii hawaasi addunyaa mootummaa irratti dhiibbaa haa godhu jechuu malee uummata hiriiraaf yaamna mormii goonaa qeerroo fi qarree gurmeessinaa yookaan ammoo gara waraanatti seennaa yookaan waan adda addaa tokkollee isaanii ibsa baasanii hin jiru tarkaanfii fudhachuu irratti. Kun jechuun ABO'n waan haala kan irratti kan fakkaata. Ahoenen ABO'n jechuun tarkaanfii ammaan tana irratti fudhatamaa jiru kan hawaasi addunyaa hadhaabsisuuti mootummaa Itoophiyaa akka marii godhu dhiibbaa irratti haa godhu jechuun humna dhabiinsa isa agarsiisa. Tarkaanfiin isaa silaa kan caalaa deemuu qaba jechuudhaan Ahoenen lafa akkasittu barreessa jira. Ahoenen Itoophiyaa irratti jechuun nama akka malee hayyummaa kitaaba guddoo qabu keessatti bulchiinsa Abiy Ahmediitiin duratti akka ture Hayilamaariyaam Dassaalenyiitii fi Mallas Zeenaawii irratti akka malee qeeqa hamaa dhiyeessaa ture. Bara Hayila Sillaaseen mootummaan Itoophiyaa garagaleddes Itoophiyaa keessa ture yeroo sanittuu kitaaba tokko barreesse ture. The Heretic Revolution jedha jechuun kitaabi sun mata dureen isaa warra Hayila Sillaasee garagalchee barreesse cunqursa sabaa fi sablammii akka malee nama beeku Itoophiyaa keessattuu nama jechuun gaafilee akka uummata Walaayitaa Tigraayitii fi Oromollee guddoo deeggaru. Ahoen lafa gaafa Mallas Zeenaawii fa turanii Itoophiyaa seenuu hin danda'u. Hayilamaariyaam Dassaalenyiyyuu gaafa aangoo irra ture sochii qeerroonni gabaasuu fi Finfinnee dhufe eerpoortii Itoophiyaa ka magaalaa Boolettu argamtu magaalaa Finfinnee Boolettu argamurra duubattu deebisee yeroo ammaan tana dhimma kana irratti akkasii jedhee barreessa jira. Karaa biraatiin ammoo godina Qeellame keessatti fi akkasumas godina Wallaggaa lixaa keessatti maqaa ABO balleessuutiin mootummaan badii guddaa raawwachaa jira jechuudhaan gabaafamee jira.
magaalota akka Shebelle qarqara magaalaa Muggii ana Anfillootu argamtuu fi Muggii fi magaalaa Dambidollootii fi Gidaamii fi akkasumas Beegii keessatti maatiiwwan gurguddoo umriin isaanii gariin 70 ol jiranii mana irra deemanii ijoollee keessanii ka bosona jirtu galchaa yookaan ammoo ijoollee keessanii hin gargaarinaa jechuudhaani maanguddoota akka mootummaan mana hidhaatti guuraa jiru odeeffannoon naannoo kana addeessiti. Wayita garii maanguddoota karaa irralleettu akka ajjeesaa jiranii kadhagamaa jiru. Waraanii Abiy Ahmedii komaande poostiin achittuu bobba'ee gochoota mirgoota ilmaan namaa sarbanii naannoo kan keessattuu raawwachaa jira jechuudhaani odeeffannoon achirraa dhuftu akkasittuu mul'isaa jirti. Amma immoo godina Harargee bahaa deemna. Godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaayii, magaalaa Haarawaa Maayatii fi akkasumas magaalaa Qobboo keessatti yeroo ammaan tana dhiibbaa fi miidhaan guddaan uummata irratti dhaqqabaa akka jiru kadhagame jiru. Magaalii Awwadaayii mormii qeerrotii fi qarree keessattuu adda durummaadhaan hirmaachuudhaan beekamti. Yeroo ammaan tana mootummaan uummata magaalaa kana adabuu fi uummati kun jimaa qaba, galii kaashii qaba jedhee waan yaaduu fi gibira guddaa fi akkasumas elektirikii maallaqaa herrega gurguddaa irratti fide jechuudhaan dubbatama jira. Namni dukkaana tokko qabu ka gibiraa fi akkasumas baasii elektirikii hin jirre ka birrii 500,000 600,000 jechuun biiliin akkasitti dhufaa jirutu jira. Ka sanii ala jechuun gibirii warri miiliyooniin gaafatame akka jiru kadhagamaa jiru. Yeroo ammaan tana waan akkasii ka geggeessaa qindeessaa jiru. Hoggana biltsiginna keessatti bakki inni qabu ka hin beekamne Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti waan guddaa qabaa jedhamee ka yaadame nama Kanaadaa irraa galee Hangaasaa Ibraahim akka ta'e kadhagamaa jiru. Hangaasaa Ibraahim yeroo ammaan tana qeerroo fi qarree naannoo kana hedduu hiisisaa hedduu tarkaanfii irratti fudhachiisaa jira jedhamee gabaafamaa jira. Odeeffannoo naannoo jechuun Harargee lamaan irraa dhufaa jirtu amanuun baay'ee waan nama dhibu yeroo hedduu waan kan dhageenye akkuma gabaasuun wallaallee callisna nama tokko ka barnoota waan tokko hin qabne ka muuxannoo waan takka hin qabne baqataa biyyaa galee itti gaafatama dhimma nageenya jedhamee naannoo Harargee Awaashii gadittu muudame. Namni kun nama hidhaa jira, namni kun nama hiisisaa jira, namni kun nama reebsisaa jira. Keessattuu aktivistoota Harargee warra maatii biyya keessaa qabanii maatii keessanii isinii dhufna isinii ijjeessina jedhee akkasittuu dhaadachaa jira. Magaalaa Awwadaayii keessattuu walgahii qabee walgahii irrattu jawaar jettanii jawaar bakki inni jiru hin garre jawaar hiine jirra. Isinillee birattuu isin daballa ummatii Awwadaayii kanaan dura carraa isinii kennine yoo feetan Niiwoorkii isin goona jenne amma diddanii jirtanii isin barbadeessine dinagdee Gaazaa isin goona jedhee dubbatee jira jedhamee walgahii irratti haasama. Gara jechuun ana qarsaa keessalleetti haasawa gos kana godhee jira. Anan isaa bisidimoo jechuun baabbilee keessatti wanni ammaan tana Hangaasan naannoo kanatti godhee jedhame waan akka malee amanuu fi nam dhibu waan kan hundaayyuu jechuun biltsiginnaa Oromiyaatti dubbi hima biltsiginnaa Oromiyaa kan ta'e Taayyee Danda'aa wajjin ta'ee akkinni akkas godhaa jiru. Taayyeetu duuba jira. Taayyee isaan duuba ammoo jechuun warra jechuun Tikaa Kaatemesganee Xuruneetii fi kanaan dura Damalash Gabra Mikaa'eliitu duuba jira. Ammaan tan Harargee keessattuu abbaa fedhe buusee kabaasu aangoo kennuu ka dandayu Hangaasaa Ibraahim kana akka ta'e ka gabaafamaa jiru. Hangaasan aangoon isaa aangoo nama kamiyyuu caala. Aangoo jechuun Fariyaa Aliyyii jechuun itti gaafatamtu biltsiginnaa Harargee bahaa ka ishii caala guddaadha. Aangoon Hangaasaa aangoo jechuun caaltuu isaaniyyuu caala guddaa jedhameeti ka gabaafamaa jiru. Miseensa saba tokko yookaan ammoo gosa tokko gurmeessuudhaani Hangaasanii yeroo ammaan tana hidhaa fi darara gurguddaa naannoo kan gubbaattuu geggeessaa jira. Nama hedduutu hidhamaa jira. Warra jechuun hoggansi naannoo kana ka jiraniyyuu ka biltsiginnaa hin deeggarree jawaar wajjin jira jedhan cufa Hangaasan hiisisaa akka jiru. Hoggana aanaa fedhee hiisisa ka aanaa fedhe jechuun tarkaanfii irratti fudhachiisa. Wanni ammaan tana Harargee bahaa keessattuu deemaa jiru. Harargee lixallee aanaa jechuun aanaa mi'eessa jechuun magaalaa mi'eessuutii fi Asaboot keessattuu waan gos kana Hangaasan godhee darbee jedhamee dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana hireen Oromoo hayyoonni akka Jawaar Muhammadii faatii hidhamanii, hayyoonni jechuun akka Baqqalaa Garbaa faatii hidhamanii, hayyoonni jechuun akka jechuun Shamsaddiin Xahaa faatii, kan akka jechuun Dajanee Xaafaa faatii, Hamza Booranaa faatii, kan akka Abdii Raggaasaa faatii warri gurguddaan hidhamanii kan akka
Dr. Kadir Hussein Faatiidhamanii hireen Oromoo harkaa jechuun maraataa takka jechuun akka hangaasaa buute hangaasanii kaayoon isaa abaa'oo shanee dhabamsiisu juntaan wayyaanee dhabame abaa'oo shanee balleessedhe uummata Harargee irrattu jechuun gara jabeennanii tarkaanfii adda addaa fudhachiisaa akka inni jiru kadhagamaa jiru dhimma kan irrattu jechuun hangaasanii biyya Ameerikaa jiraate akkamiin biyya jechuun Ameerikaa jechuun Ameerikaa kaabaa Kanaadaa jiraate mootummaa Kanaadaalleetti waan kan beeksifame tarkaanfii nam kan irratti fudhatamuu danda'u qabaa jedhame karaa adda addaatiin akkasittuu gabaafamaa jira haalii Harargee bahaa kan yeroo ammaan tana ummati awwadaay biiliidhaan jechuun gibiraadhaan kaffaltii elektirikiitiin hojii alaa ta'anii magaala jechuun awwadaa fi dinagdeedhaan ijjeesuu fi duubatti hambisuu fi deemaa jiranii sun qofa miti magaalota Harargee bahaa hundaayyuu abaa'oo shanee deeggartanii jawaar deeggartanii jechuudhaan tarkaanfiin gosa kana irratti fudhatama akka inni jiru gabaafamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmedii tarkaanfii abaa'oo irratti fudhadheeni nama miseensa dhaaba kana 782 hojii alaa godhe jechuudhaan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa torban kana keessa dubbachuun isaa ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu itti fufnee jirra. Oromoon jechuun Benishaangul Gumuzii keessa jirtu qawwee hiikkachiisuu maqaa jedhuudhaan milishoota Amaaraatii fi akkasumas raayyaa ittisa biyyaatiin miidhaan guddaan irratti gaggeeffama akka inni jiru kadhagamaa jiru. Wayitaa ammaan kana jechuun humni adda naannoo Benishaangul illeen abaa'oo shanee balleessina maqaa jedhuun Oromoo irratti miidhaa guddaa akka inni gaggeessaa jiru kadhagamaa jiru. Oromoon Benishaangul Gumuzii Matakkal qofa keessatti dhimma siyaasatiin abaa'oo shanee deeggaruu ka jedhuun namni 3,200 oli akka hidhamee jiru odeeffannoon Benishaangul Gumuz irraa dhuftu ka addeessitu. Daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo Oromoon yeroo ammaan tana bakki dhiibbaan irratti gaggeeffamaa jiru miidhaan irratti gaggeeffamaa jiru Benishaangul Gumuzii qofa miti naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa aanaa baatee keessatti humnoota Afaarii wajjin wal lolaa jiranii humnooti Afaarii kun lafa hedduu akka qabachaa bakki qabatan kanatti ammoo miidhaa dhaqqabsaa akka jiranii ka dubbataa jiru. Ana baatee ganda Habilaaloo jedhamu keessatti miidhaa guddaa qabeenya fi manneen jireenyaatii fi bosona gubuudhaan dhaqqabsanii jiranii jechuudhaan aktivistoonni naannoo kana humna jechuun Benishaangul humna jechuun naannoo Afaarii kana himachaa jiranii naannoon Afaarii kun har'a ammoo ana baatee keessatti ganda Guraa jedhamu irrattu miidhaa dhaqqabsaa akka jiranii hidhattoonni jechuun humni addaa kunniin akka qabeenya gubaa mancaasaa jiranii ka gabaafamaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa haleella jechuun Oromooti irratti gaggeeffamu kana kadhaabu dhiisi. Karaa biraatiin harka laf jalaatiin gargaara Oromoo fi Afaarii wal dhabsiisee walitti buusee faayidaa siyaasaa irraa buufachuu akka barbaadu ka gabaafamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo gaggabaabduu takka lama gurraa isin buusne gara matoota oduu jajjaboo qopheeffannee kasaatii kana isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoon isin biraan gahuu deemnu keessa tokkini intalti Mallas Zeenaawi yookaan ammoo muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii ka hidhamte Samahal Mellasi mana hidhaatii gadhiifamte akka jirtu kadhagame. Samahal Mellasi magaalaa guddittii naannoo Tigraay Meqalee keessattuu hidhamte haati isii akka jettu ilaalcha siyaasaa qabaachuun imalti malee miseensa siyaasaa kamii miti yeroo ammaan tanattu hidhamuun ishii adamoo Tigraay yookaan ammoo dhalattoota Tigraay irratti godhan malee hiika biraa hin qabu jechuudhaan dubbattee jirti. Samahal Mellasi miidiyaan addunyaati fi miidiyaan biyya keessa wacuu eegii jalqabaniin duubatti akka gadhiifamte ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana hidhamtoota naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay yoo ummati warra dubbate gadhiisa garuu hidhamtoota Oromoo kan akka Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa gadhiisuu didee hidhee irra taa'aa jira. Kunin diinummaan Abiy Ahmed namni inni miidhuu barbaadu namni hubuu inni barbaadu kam akka taate ifa galaa godha. Samahal Mellasi hidhaa irraa baatee jirti. Haa ta'uuti malee warra jechuun qabsaa'ota naannoo Tigraay hoggana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ka ajaja kibbaa kan ture
hayyaloo maraayaa mucaan isaa Birhaane Masqalee hayyaloo maraayaa sidhamee jira gadhiifamuu isaa wanni beekame hin jiru. Haati warra ministeera haajaalaa Itoophiyaa duraanii kan taani haati warra Suyyuu Masfiinillee magaalaa Finfinnee keessattuu hidhamuutu gabaafamee jira. Akkasumas soddaatiin Seekuu Turee Geetaachoo itti gaafataman propaganda Hiwaatii kan duraan turelleen hidhamuun isaa gabaafamee jira. Ilmi Sibaat Naggaa hidhamee yookaan ammoo ajjeefame jechuudhaan miidiyaan naannoo Biltsiginnaa jijjiiranii odeessaa jiranii. Warri hidhamanii warra hedduudha. Warri kun hundinuyyuu yeroo ammaan tana haalli hidhaa warra maal akka tahe akka hin beekamne ka gabaafamaa jiru. Naannuma Tigraay keessatti wantoota ta'anii takka lama irra turra yeroo ammaan tana mootummaan naannoo Tigraay haaraa ni dhaabate muudama adda addaa kennaa jiranii. Warri garii muudamni kun jechuun maaliif akka kennamee fi gaafii uumaa jiranii. Jalqaba ejjannoo waliigala karoora siyaasaa qabanne hegeree Tigraayitii fi Tigraayummaatiin odoo walii hin galle mootummaa gosa tokko waliin dhaabbanne jechuun hiika namaa hin kennu jechuudhaan warri akka Abrahaa Destaa ka Areenaa Tigraay fa'aati gaafii gaafachaa jiranii. Muudama isaa kennamellee akka hin fudhatini ka dubbatame. Karaa biraatiin ammoo itti aanaa bulchaa magaalaa Maqalee. Magaalaa guddittii naannoo Tigraay ka tahee muudame obbo Qaalaa Balaa namni jedhamu muudama diduun isa dhagame jira. Muudama kana eegi dideen dubattu warra Hiwaatii wajjidhanii walitti dhufeenyi qabaa jechuudhaan mana murtiitu hidhamuun isatti Finfinnee keessattuu qabamuun isa dhagahame jira. Warra jechuun Hiwaatii ka Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil wajjin walitti dhufeenyi qabu jechuudhaan himatame mana murtii muudama kennamee fi seera qabeessa dide jechuudhaan aangoo kennamee fi dide jechuudhaan akka mana murtii dhiyaatee ka gabaafamee jiru. Namni kun Qaalaa Balaa jedhama. Itti aanaa bulchaa magaalaa guddittii Tigraay Maqalee tahee muudama kana fudhachuu didee jennaan mootummaan abbaa irree Biltsiginnaa akka hidhee ka dhagayamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Waraanii Eertiraa Tigraay keessattuu balaa gurguddoo dhaqqabse jechuudhaan maddii oduu Gaardiyaan gaazexaan biyya Ingilizaa gabaasee jira. Ajjeechanii naannoo Tambanii fi Shireetu ni geggeesse. Ilmi namaa akka lukkuutu gorra'ee gaggate jechuudhaan namni akka lukkuutu ejjeefame jechuudhaan gabaasee jira. Aktivistoonni naannoo Tigraay guyyaa tokkotti milishoonni Eertiraa nama 1,200 oli naannoo Shireetii fi qarqara magaalaa Shireetu ejjeessan jechuudhaan kanaan dura akka gabaasni ni yaadatama. Waraanii Eertiraa bakka hedduutu Itoophiyaa keessattuu bobba'ee jira jechuudhaanis gabaafamee jira. Dirreelee waraanii Eertiraa irratti bobba'eesse maddii oduu Gaardiyaan kun inni jechuun gabaasee jira. Abbootii naannoo Tigraay gaafii fi deebii televezyiinii Itoophiyaa irratti warri dhiyeesse fi akkasumas baqattoota Eertiraa ka Suudaan keessa jiranii fi karaa saatalaayitiitii fi akkasumas karaa dippiloomaatotaatiin mootummaan Eertiraa Tigraay keessatti bobbahu mootummaan Ameerikaallee mirkaneeffatee jira. Dippiloomaatonni waan kana ragaa bahanii jiran jechuudhaan maddii oduu Gaardiyaan gabaasee jira. Karaa biraatiin ammoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii goota waggaa jechuudhaan Eritiriyaan Pirees muudee jira. Eritiriyaan Pirees kanaan dura Isaayyaas Afwerqiitiin akka malee wal jibbaa ture. Abbaa irree Afrikaa aangoo irraa buqqa'uu qabaa jedheeti kabarreessaa ture. Ammaan tan Eritiriyaan Pirees haga waraanii Itoophiyaatii fi Abiy Ahmed aangootti dhufee Abiy Ahmeditiin bitame fakkaata. Eertiraan Pireesiin kun Isaayyaas Afwerqii goota bara kana jechuudhaan muudee jira. Ummati Tigraay Hiwaatii hoggansi Tigraay gara magaalota Eertiraatti rokkeetti darbatee Eertiraa gara waraan keessaa galchuuf illee carraaquu hoggansa isaatiin dubbii barbaada keessatti hirmaachuu dhabuudhaan goota bara kana ka Hiwaatii barbadeesse jechuudhaan akkasittu akka muudee kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Isaayyaas Afwerqii gaafa Afrikaa keessatti rakkoo gurguddaa uumaa jira jechuudhaan Pireesii addunyaa irratti xiyyeeffatee barreessaa jira. Sun keessa maddii oduu Gaardiyaan, CNN, New York Times, Washington Post yeroo ammaan tana waraanii gaafa Afrikaa keessattuu geggeeffamaa jiru duuba taa'ee ka rakkoo uumaa jiru Isaayyaas Afwerqii kana jechuudhaan himachaa jirani. Isaayyaas Afwerqii rakkoo ammaan tana ka waraana Itoophiyaatii fi Suudaan jidduutti geggeeffamaa jirullee gara Itoophiyaa ta'uudhaan waraana Suudaan
wajjini weeraree akka deeggaraa jiruu fi waraanni Eertiraa akka keessattuu hirmaatee dubbatamaa jira. Biyyoonni Arabaa keessattuu Misriin Abiy Ahmedii wajjin dhaabbatee waraana Tigraay keessattuu gaggeessee fi akkasumas waraana Suudaan irrattuu banee fi Isaayyaas Afwerqiitii fi akeekkachiisa kennite jechuudhaan maddeen oduu takka takka gabaasuu jalqabanii jiranii. Isaayyaas Afwerqii torbaan darbee marii mootii biyya Imaaraatii kan ta'anii Mohammed bin Zayed Al Nahyaanii fi akkasumas mootii Saudi Arabiyaa jechuun ka siree mootummaa Saudi Arabiyaa dhaaluu deemu Mohammed bin Salmaan fi abbaa isaa mootii Salmaan wajjin akka mari'atamee ka gabaafamu. Isaayyaas Afwerqii yeroo ammaan tana gaafa Afrikaa ga'uu duuba akka jiru ka dhagamaa jiru. Odeeffannoo gabaabaa karaa biraatiin ammoo Somaaliyaa fi Keenyaan walitti gaarreeffachuu akkuma itti fufanettu jiranii waraana gara daangaa gara kutaalee bulchiinsa kaawuntii Gaarrisa magaalaa Mandheerattu Keenyaan waraan ishee akka dabalte akka dubbatamaa jiru. Mootummaan Farmaajos waraan isaa gara daangaa Keenyattu bobbaasaa akka jiru kadhagame. Lafii daangaa Keenyatii fi Mogadishoo jidduu jiranii gareen isaa Ahmed Madoobee riphee loltoota warra Ogaadeniitii fi akkasumas Alshabaabiin waan qabatamee fi karaani Mogadishoo fi daangaa Soomaaliyaa ka Keenya wajjin qabdutu geessu waan hin jirree fi xayyaarani humna waraanaa buusaa akka ture ka dhagayamaa jiru. Mootummaan jechuun mootummaan Farmaajo yeroo ammaan kana propagaandaa gosa mootummaan Siyaad Barree geggeessaa jira jechuudhaan aktivistoonni Somaalee gari filannoodhaan aangoo dabarsuu dhiisee waraana Keenyaa wajjin godhuudhaan aangoo irra turuu barbaada jechuudhaan Farmaajo himachaa jiranii. Farmaajoon karooraa kanaan durattu Siyaad Barree Itoophiyaa weeraruun bara 1970 keessa bakkaan ga'uu fi carraaqee kufeessanii amma Keenya weeraruudhaan bakkaan baasuu barbaada innis kufuu hin oolu jechuudhaan dubbatamaa jira. Siyaad Barreetii fi Farmaajoon lachuu gosa Daarodii ka tahe mana jechuun Marrihaana saba jedhamu keessa akka dhufe gosa xiqqoo Marrihaan jedhamtu keessa akka dhufanii ka dubbatamaa jiran. Karaa biraatiin ammoo aktivistoonni Soomaaliyaa Keenyaan Soomaaliyaa diiguu barbaaddi beekamtii Somaalilaandii fi kennite. Karaa biraatiin ammoo bulchiinsa Jubbaalaandii ka jedhamu ka Somaaliyaa irraa citu barbaaddi ka teessoo isaa Kismaayoo lafa jedhamtu magaalaa jedhamtu godhatee gargaarti jechuudhaan wal himachaa jiranii. Odeeffannoo biraatiin ammoo walgahii jechuun dhiyoo kana geggeeffame ka IGAD irratti pirezidaantiin Keenya Uhuruu fi pirezidaantiin Somaaliyaa Farmaajoon rakkoo biyyoota lamaanii kana mariin furuu fi akka yaada qabanii dubbatamanii jiranii. Maddeen Keenya warri lamaan wal arganii jirullee maddeen Somaaliyaa wal hin argine jedhanii dubbatamaa jiranii. Akka hundaafuu rakkoo ammaan tan jirtu karaa nagaatiin furachuu fi waliigaluu warrattu dhagahame jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii haaraawni argame. Yookaan ammoo dhukkubni koronaa vaayirasiin bifa isaa jijjiirratee magaalaa Ingilizii gudditti London keessattuu argame addunyaa shoror keessa jira. Vaayirasiin haaraawni argame kun vaayirasii duraa irraa akka malee hamaadha. Humna tatamsa'uu yookaan ammoo babal'achuu guddaa akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Vaayirasii duraantii yoo wal biratti ilaalamu dhibbantaa keessa harka 70 oli dhukkuba haarawaa ammaan tana London yookaan magaalattii gudditti Ingilizaa keessattuu argamettu qaba jechuudhaan akkasittuu gabaafamaa jira. Dhukkubni kun yeroo ammaan tana sodaa guddaa gamtaa Awurooppaa keessatti uume jira. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa balalii xayyaara gara magaalaa Londonii karaa dirree xayyaara Hiitirootti magaalota Ingilizaa birattuu godhanii dhaabanii akka jiranii kadhagamee jiru. Ingilizis magaalaa London keessa namni akka bahuu hin dandeenye tarkaanfilee of eeggannoo ciccima dabarsuun ishii gabaafamee jira. Koronaa vaayirasii haga ammaan tanattu addunyaa irratti miidhaa guddaa dinagdee irratti dhaqqabse. Uummata miiliyoonii tokkooti oli ijjeese dinagdee burkuteesse akka inni jirutu kadhagamu. Yeroo ammaan tana warshaalee dawaa adda addaa kan akka Pfizer, Modernaatii fi akkasumas warshaalee biyya Ingilizaatii fi biyya Biraazilii fi biyya Hindiitii fi biyya Chaayinaatiin oomishamee yaaliin akka kennamuu jalqabe ka dubbatamaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa tahee ka filatame Joo Baayidenis tallaalii guyyaa har'a akka argatu ka gabaafamee jiru.
Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa'iseen biraan gahaa jirru gaggabaabduun akkuma itti fuftetu jira gara matoota oduu har'a jajjabduu qopheeffannetu odoo hin dabarreen durattu magaalaa magaalaa Sooddoo godina Walaayitaa bulchiinsa uummata kibbaa keessattu ibiddi guddaan akka dhalate ibiddi kunin ganda daldalaa markaatoo Walaayitaa Sooddoo jedhamu akka barbadeesse dubbanne jira. Ibidda kana duuba jechuun shiraa siyaasattu jira jedhanii aktivistoonni Walaayitaa barreessu gabaasni turre. Har'a ammoo dubbii himaanii sochii saba Walaayitaa obbo Andu'aalem Bolteena akka karaa Facebook isaatiin barreessattu miseensi Biltsiginnaa maqaan inni dhayini obbo Gaagaa jedhamu ibidda kana kaasuu isattu duuba jira. Wanni amma jechaa jirru shira odoo hin taane karaa gaanii deeggarame ibiddi magaalaa gudditti Walaayitaa keessattu dhalate yookaan Walaayitaa Sooddoo keessattu dhalate ka itti yaade uume Biltsiginnaa Walaayitaa ka gaafii uummatii Walaayitaa ofiin of bulchuu hin jaalanne uummata Walaayitaa dinagdanii dadhabsuu fi yookaan laaffisuu fi karoora warra qabu jechuudhaan addeessee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu akkuma itti fufettu jira odeeffannoo gaggabaaboo fi matoota duraa ka Oromiyaa, Tigraayitii fi Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Walaayitaa Sooddoo, Keeniyaa, Koronaa vaayirasii, Soomaaliyaa waa hedduu isin biraan genne amma jechuun walgahii igaati irrattu waan maaltu tahee fi waan jedhu isin biraan genna walgahii igaad irrattu jechuun pirezidaantiin Keeniyaatii fi muummichi ministeera Itoophiyaa wal dhabanii odeeffannoo jettullee sanillee hin qabna sanillee isin biraan gahuu deemna. Suniin durattu ammoo waraana Suudaaniitii fi Itoophiyaa jidduutti geggeeffamaa jiru hammaachuutu dhagahamee jira. Waraanii geggeeffame kunin yookaan ammoo waraanii tahee kunin Suudaanii daangaa Itoophiyaa lafa qonnaa alfaashiqaa qofa odoo hin taane lafa qonnaa gurguddoo lama deeffatti jechuudhaan maddeen oduu Suudaaniitii fi Misrii gabaasaa jiranii. Maddeen oduu Suudaanii fi Misrii kun akka jedhamutti lafti kun lafa babal'oo lafa qonnaa lafa misa taate waggaa 21 oli kabara bulchiinsa muummicha ministeera Mallas Zeenaawii Itoophiyaan Suudaan irraa humnaan qabatte milishoonni Amaaraa ammaan tan irra qubatanii uummatni Amaaraa irra facaafatee irra obrate irra nyaatu jechuudhaan miidiyaaleen Suudaanii gabaasanii jirani. Akka gabaasa miidiyaa Suudaanitti qote bultoonni Amaaraa lafa kana irraa qotatanii nyaachuu qofa osoo hin taane waggaatti yeroo midhaan facaafamee galu ummati Amaaraa Goojjamii fi Gondar irraa namni haga 100,000 oli haga 300,000 ta'u naannoo kanatti bobba'ee hojii humnaa qote bultoota Suudaanii akka gargaaranii ka dubbatamaa jiru. Akkuma jechuun biyya kana Ispaanish faati dhuftee asii Ameerikaaf hojjettu kan jechuun akkuma yookaan ammoo Wallaggaa keessa Iluu Abbaa Booraa keessa yookaan Jimmaa keessa Goojjameen dhuftee buna nama gurtu yookaan ammoo xaafii Shawaa keessa nama haamtu kan gara Suudaanillee hojii humnaa hojjetti uummata sunitti ammaan tan lafa qabate lafa kana ka waggaa 20dhaan duratti mootummaan Suudaan irraa fudhate abbaa lafaa itti tahee qotataa jira jechuudhaani gabaasanii jiranii. Lafti kun qaama birmadummaa Suudaan taate jirti. Waraana gurguddaa kalee geggeeffameen humna Itoophiyaa ka Eertiraan deeggarame irraa waraani Suudaanii lafa kana deeffate jechuudhaan akkasittu dhiyaachaa jira. Odeeffannoo kalee naannoo Amaaraa aktivistoonni Amaaraa barreessaa jiraniin aktivistiin Muluqannee Tasfaachuun warra Biltsiginnaa naannoo Amaaraa wajjin walitti dhiyeenya qabu abbaa miidiyaa Amaaraa Net televizyinii jedhamuuti. Namni kun waraanii Suudaanii bakka hedduu to'atee jira jechuudhaan Armaacoo haga Qaaraa lafa jirtu daangaa Suudaan gubbaatti bakka jiranii waraanii Suudaanii kalee to'achuu isaa gabaasee jira. Bakoor Humara lafa jedhamu yookaan ammoo Xafare Warqee haga Nefsi Gabayaa bakka jedhamtuu fi magaalotaa fi naannolee akka Aboocer, Salaambar, Laay Aboocer, Amdiriyaa, Mashaagariyaa, Waddi Wakkide, Nabaashaa Irshaan bakka qonnaa Nabaashaa ka jedhamu Galaalbaan Galaaloo fi naannoo kanatti lafa argamanii ka daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii gubbaa jiranii hedduu to'atee jira jechuudhaan waraanni Suudaan yeroo ammaan tana garasittu babal'achaa akka jiru gabaasee jira. Waraanni Suudaanii
garasittuu babal'achuu qofa osoo hin taane ummatiis tarkaanfii waraana Suudaanii kanaanii miidhamaa akka jiranillee barreessee jira. Salaam Barree magaalaa jedhamtu ummatii gadhiisee baqatee jira jechuudhaani taabotii bataskaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qidduus Giyoorgis ka jedhamu gara magaalaa Salaam Barreerraa gara magaalaa Abdiraafittu godaanee yookaan ammoo achittuu baqatee jira. Achittuu abbootiin amantii magaalaa Abdiraafi geessanii jirani nama biraan nu geettanilleen galatooma isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo kenna ka dhumatti odoo hin deemne duratti odeeffannoo biraallee ni jirti odeeffannoo guddoodhuma jechuudha. Naannoo Tigraahii hoggantoota isaanii nama nuuf hime birrii miiliyoonii 10 badhaasnaa jedhee dubbatee jira. Abiy Ahmedii karaa raayyaa ittisaa biyya isaatiin har'a hoggantoonni naannoo Tigraahii sun gariin as jirra jedhanii karaa Tiwiiteriitiin gabbahanii jiranii. Jiraachuu isaanii mirkaneessanii jiranii. Miiliyoonii 10 sun warrattu argata moo nan birattu argata. Karaa miidiyaa hawaasummaatiin karaa Tiwiiteriitiin torbaanota hedduu fi ka dhabame dubbii himaanii mootummaa paartii mootummaa naannoo Tigraahii bulchuu fi gorsaanii paartii mootummaa naannoo Tigraahii bulchuu Hiwwahatii fi gorsaanii pirezidaantii naannoo Tigraahii ka tahe obbo Geetaachoo Reddaa karaa feesbuukiitiin dhaamsi dhiisa jira. Dhaamsi inni dhiisu kun maala jedha jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoon yookaan ammoo hamiin paartii miidiyaan paartii biltsiginnaatiin deeggaramu Geetaachoo Reddaa du'ee jedhanii yookaan ammoo baqatee Suudaanitti galaa jira yookaan Suudaanitti galee jira yookaan ammoo hamiida gosa adda addaa hedduu narratti baasaa jiranii. Yoo akka isin ajaa'ibu feetanii ani jechuun hinduunillee Suudaanillee hin deemne lubbuun jira Tigraahii keessa jira jechuudhaan karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa dabarsee jira. Oduu ammaan tana Tiwiiterii kana barreessaa jiru diinni keenya jechuun mo'atamaa jira dirree zanaatii fi akkasumas lafa jechuun adeet jedhamtu bakka jechuun opiidiyoonitti hundaa'ee fi bakka Tsimbilaa jedhamtutti kasaara guddaa waraana Itoophiyaa dhibba hedduutu lakkaaman irrattu dhaqqabsinee jirra jechuudhaan Geetaachoo Reddaa akka hin duunii fi waraanii naannoo Tigraahii keessattu gaggeeffamaa jiru akka jiru dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanii kun Tiwiitirma guyyaa kana godheen waraanii kun guyyaa hagamii fi dhokachuu deemaa jechuudhaan barreessa jira. Guyyaa hagamii fi dhokachuu deemaa. Wantoota Abiy Ahmedii dabinni uummata Tigraahii keessatti hojjate keessa tokkini wantoota inni hojjate keessa hamaan tokkini odeeffannoo naannoon Tigraahii guutuu akka hin arganne godhuudhaan uummata Tigraahii gaaga'amiinsi namooma hamaan akka irratti dhaqqabu balaan namooma irratti akka inni dhaqqabu balaan uummata irratti dhaqqabu guddaa godhee jira. Miidiyaa isaattuu to'ata miidiyaa isaatiin odeeffannoo kijibaa dhiyeessa. Odeeffannoo kijibaa sana immoo namni amanaa jira jechuudhaan waraanni kun akka itti fufaa jiru dubbatee jira. Geetaachoon itti fufuudhaan tiwiitii biraatiin diinni keenya jechuun har'a xayyaaraa tokko irraa kuffisnee jirra beetii maara lafa jedhamtutti dirree hedduudhaan jechuun yookaan ammoo dirreelee waraana hedduun lolli yookaan ammoo waraanni itti fufee jira. Yeroo ammaan tana duula duguuggaa sanyii ka Isaayyaas Afwerqii fi Abiy uummata Tigraahii irratti banee jiru kana fi dargaggoota Itoophiyaa hedduu Abiy Ahmed jechuun akka isaan aarsaa hin barbaachisne godhanii qawwee Tigraahiitiin ammaan tanattu dhumachaa jiranii Tigraahii ni mo'atti. Ijoolleen ammaan tan jechuun Abiy Ahmed oofaa jiru ka duula duguuggaa sanyii Tigraay irratti banamee fi Abiy Ahmed bobbaasee Itoophiyaa fi Eertiraanota 60 akka isaan jechuun aarsaa hin barbaachisne kaffalanii Abiy Ahmed godhee jira. Waraana gosa kanattu addunyaa irra dhokate Tigraahii ni mo'atti jechuudhaan torbaan lama oli ka sagaleen isaa dhabame jechuun du'e jedhame ka odeeffamaa ture. Geetaachoo Reddaa akkasittu ibsa kennee ibsa baasee jira. Waraanni kun dirree hundaanuu itti fufaa jedhee jira. Mootummaan Abiy Ahmed kan irratti hagamma waan tokko akka hin dubbanne ka dhagahamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo
warra nama kana bakki isaan jiranii nuu hime yookaan ammoo artibuuta isaanii nutti hime mootummaan Abiy Ahmed badhaasa kennaafi jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoo kana walitti qabatee mee odeeffannoo tokko gurra isin haa buusnuti. Waraana juntaa sigibgibee Tigraay wajjin goone keessatti iccitiin injifannoo kennaa jedhe. Biraanuu Jullaa Galalchaa hoogganaan waraana Itoophiyaa hooggansa Abiy Ahmed waraanii teknooloojii hammayyaatiin ijaaramuu isaatiin jechuudhaan Abiy Ahmed hoggana ajaa'iba hoggana waraana bifa haarawaan gurmeesse teknooloojii haarawaa waraanaa kenne waraani ammoo warra wachuun waggaa lamaa fi qophaa'ee torban lama keessattuu akkuma waan nu godhe jedhe Abiyyi guddoo faarse teknooloojiin Abiyyi qabaa jedhee dubbate keessaa tokkine teknooloojiin Abiyyaniin qabaa jedhee dubbate keessaa diroonii fi saatalaayitiin waraana Tigraay kana hordofaa jirra. Hoggansa Tigraay bakki isaan jiran hin beeyna qabuu hin barbaanne malee ejjeesuu hin barbaanne lubbuun qabuu barbaanne malee jedhe Abiyyi paarlaamaa isaatii fi miidiyaa isaarratti dubbate. Bakki isaan jiran hin beeyna situation roomii keessa tenne akka jechuun Obaamaan faatii Osama bin Laden hordofani sun anis hordofaa jira jedhee kijibe teknooloojii inni jedhamaan tan ammoo nama san bakki isaan jiranii yoo nutti himanii bakki isaan jiran nutti himan miiliyoonii 10 baasna jedhee Abiy Ahmed ofi faallessa jira teknooloojiin Abiyyi. Kagos kana jechuudha teknooloojii kijibaati. Abiy Ahmed warri kan bakki isaan jiran nama nutti himee badhaasa kennaafi jedhee jira. Warri kun kunoo jiraachuu telecommunication Itoophiyaa irratti Tiwiitarii isaanii neetwoorkii isaaniitu fayyadamanii ufimaa jiranii Abiy Ahmed barbaadee argachuu illee hin danda'u. Garuu fakkeessaa fi teknooloojii ajaa'ibaa qabnaa jechaa jiran. Odoo jechaa jirru Itoophiyaan saatalaayitii lammaffaa gara samiitti ol darbitee jirti jechuudhaan miidiyaan Itoophiyaa ammaan tan oduu qabatanii baasanii jiranii. Saatalaayitiin Itoophiyaa ka jalqabaa gara samiitti darbatamtee jirti. Suura tokko gad deebisanii suuraan Itoophiyaa kaasuu wallaalte qonnaa fi maalii fi qilleensi Itoophiyaa irratti hidhame. Suura jalqabaa jechuun ka ishiin kaaste gara galaana diimaa lafa Eertiraa kaaste. Suni jechuun ambaasiin Itoophiyaa ka Chaayinaa jiru ambaasaadderichi Itoophiyaa ka Chaayinaa jiru Tashoomee Toogaa Facebook irratti maxxansa ture achiin dubattu saatalaayitiin sun maal hojjette eessattuu jirti wanni jedhamu ka beekamu hin jiru ammallee ammoo oduun saatalaayitii sanii deebi'ee dhufee jira Abiy Ahmed saatalaayitii lammaffaa gara samiitti ergee jira jechuudhaan dubbatame jira Abiy Ahmed uummata Itoophiyaa badhaadhina fidaa qofa osoo hin taane Itoophiyaan nukleerii gabbisuullee jalqabdii jedhee dubbatee jira kanaaf waliigaltiin Raashiyaa waliin mallattaa'ee Itoophiyaan dhiyoo kanatti nukleerii gabbisuu akka dandeettu yookaan ammoo akka nukleerii yuraaniyeemii akka inni Itoophiyaan jechuun yuraaniyeemii qopheessuun nukleerii jechuun boba'aaf haa ta'uuti humni waraanaatiif ta'uu hin beekamne nukleerii teknooloojii nukleerii qabaachuu akka deemtu godhaa jedhee jira. Ummati Itoophiyaa yeroo ammaan tana Abiy Ahmed nukleerii isinii gabbisa. Abiy Ahmed jechuun saatalaayitii samiitti isinii erga badhaadhina siidaa isinii dhaaba badhaadhina jechuun paarkii isinii bana ka jirutti ummati miiliyoonii 25 gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaada akka dhaabbanni IRC National Rescue Committee ibsa kalee baasee fi akkasumas dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka dhaabbanni nyaata addunyaati fi FAO'n dhaabbanni qonna addunyaa ibsa baasaa jiranii ummati Itoophiyaa keessattuu balaa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi balaa awwaannisaatii fi balaa lolaa guddaa fi akkasumas jeequmsaa biyya keessatti bakka hedduutti gaggeeffamaa jiruu fi warra naannoo Tigraay irraa kan ka'e Itoophiyaan yeroo ammaan tana gara beela akka malee guddaa beela jechuun bara walloo sanii fi yookaan beela bara 1984 yookaan 77 sanii wal fakkaatu akkasitti deemuu akka dandeettu miidiyaaleen addunyaa ka gabaasaa jiranii Abiy Ahmed garuu uummata Itoophiyaa gurra duuchuu fi badhaadhinni dhufaa jira. Saatalaayitiin gara samii deemaa jira. Nukleerii badhaadhuu deemna nukleerii gabbisuu deemna jedhee odeeffannoo kijibaa itti dhiyeessuu itti fufee jira. Hoggansi naannoo Tigraay arguu hin dandeenye saatalaayitiin isaa maaliin isaa waan gosunitu jira hoggansa warra Tigraay lama ka dubartii ta'aniif akka baqachuuf yaadan gara naannoo Afariitti qabnee jirra jedhee mootummaan Abiy Ahmed karaa biraatiin dubbatee jira warra Tigraay gurguddoo kan ammoo jechuun barbaadamaa akka jiranii kadhagam yeroo ammaan tana hoggansi heewwahaatii persentii 100 keessa 80 olii akkuma ofittu jiran hin tuqamne jechuudhaan gabaafama akka jiru namni lamini Keeriyaa Ibrahim dabalatee akka mootummaa Abiyyi fi harka kennatee akka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo warri biraa ammoo warri kunniin maanguddoodha ijaaranii jiranii kan caalaa baqachuu hin danda'anii harka kennachuu illee maalanii jechaa jiranii hedduun isaanii
waggoota 27 kana nama jiru baratee yaalii gaarii argachaa jira. Dhukkuba adda addaa, dhukkuba akka sukkaaraa, dhukkuba akka asmii, dhukkuba sombaatii fi akkasumas kaanserii qabanii yaalii warra barbaadu hagam tokkoof jechuun dhokachuu danda'anii holqa ta'uu gaarreen yookaan badda bakka ta'anittu harka kennachuu warra hin oolu jedhamee jira. Garuu hagammattu Abiyyi hooggansa naannoo Tigraay gurguddaa qabu akka hin dandeenye kaa dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Amma odeeffannoo dhuma. Odeeffannoo dhuma walgahii gaafa walgahii dhaabbanni biyyoota Afrikaa bahaa IGAD magaalaa gudditti Jibuutii keessatti magaalaa gudditti Jibuutii magaalaa Jibuutii jedhamti keessattuu geggeesse irrattuu ministeerii muummee Itoophiyaatii fi pirezidaantiin Keenyaa Uhuru Kenyaata wal dhabanii wal tumuufillee ture jedhamee miidiyaa hawaasummaa irratti suuranii Mallasee fi dhiifama Abiy Ahmediitii fi Uhuruun fuulaa walitti deeffatanii namni jechuun marsee tokkoon facaafamaa jira. Suuraan kun namni walitti qabamuu fi Abiy Kamaaskii qabu ka Uhuruun jechuun fuulaa itti deebi'ee Abiy kaameraa laalu Uhuruun ammoo kaameraattu fuula garagalee fi eegdotaa fi akkasumas warra dippiloomaatota walgahii gubbaa turanii hedduun kayanii bira dhaabbatanii argamaa jira. Miidiyaaleen Keenyaatii fi akkasumas aktivistoonni Somaaliyaa ka Keenya akka isaan gabaasaa jiranitti Abiy Ahmediitii fi Uhuru Kenyaata walgahii irrattu dhimma Somaaliyaatii fi akkasumas dhimma jechuun waraana naannoo Tigraayitii fi kallattii biyya sun irratti wal dhabanii jedhee dubbatanii jijjiiranii wal dhaba kanaanii Abiy Ahmedii waraana akka deeggaranii yaada dhiyeesse yaada sanii fi yeroo ammaan tana akka hayyuu cimaa guddaa tokko of goggodee pirezidaantota walgahii gubbaatti arganii tuffatee dubbachuuf yeroo inni carraaqutti pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyaata Abiy Ahmediitiin afaan qabadde atin gadee akka ijoollee yaadu jedhee arrabsee jedhama. Gadee akka ijoollee yaadu you are childish and idiot jedhama jechuun afaan faranjiitiin childish ijoollee jechuun yookaan akka ijoollee godhatu idiot jechuun gadee jechuudha yookaan ammoo yara arraba gos kanatti darsa daddabe waanuma akkasiiti gadee akka ijoollee yaadu yookaan ammoo darsa akka nama guddaa of hin goone jedhee arrabsee jedhameeti ka barreeffamaa ture. Arraba kanaani lachuu jecha walitti deebisanii Abiy Ahmed jechuun English guddoon beeku arraba illee ofirraa hin deebisne dhaabbatee laalee jedhama. Yeroo kanattu jechuun eegdotilleen warri dippiloomaatota achi jiranilleen gargari qabuu fi carraaqanii jechuudhaan miidiyaan keenya warri Tiwiiterii irratti barreessu akkanattu dhiyeessanii turanii warri mootummaa Abiy deeggaruun Abiy Ahmed waan akka malee jaalatamaa tahee fi walgahii jechuun walgahii waraan Tigraay keessattu geggeeffamaa jiru dhaabuu fi waraan kana balaaleffachuuf walgahame irratti Abiy Ahmed waan jaalatamaa tahee fi gammachuudhaan kaanii isa simatanii suuraan sun garsiisaa jiranii aktivistoonni biltsiginnaa dubbii garasittuu jallisuu fi carraaqanii dubbii garasittuu deebisuu fi carraaqanii dubbiin garuu akka warri jedhe Abiy Ahmed hagasa hundaayyuu jaalatame Abiy Ahmed bulchiinsisaa hagas hundaayyuu fudhatame akkasittuu jechuun warri kunin isa simataa wanni jedhamu ammaan tanattu hin yaadamu. Abiy Ahmed biyya keessattuu akkuma jibbame beesi Oromoo harkaan qabu biyya keessatti jechuun nafxanyootatti hirkata dippiloomaasii maraata Noobeelii argate jedhame sadarkaa addunyaattu maqaan badee jira ka gaafa durii nagaa fidaa jedhame araara fidaa jedhame dimokiraasii Itoophiyaa keessattuu fidaa jedhame gaafa Afrikaa ceesisaa jedhame yaadama. Ka akkuma agartan suuraan duuba kana Farmaajoo wajjin Uhuru Kenyaata wajjin harka wal qabatu har'a jechuun Uhuru fi Farmaajoo wal dhabanii jiranii Abiyyi fi ammaan tana jechuun ammoo Uhurulleen wal dhabanii jiranii akkas fakkaata Abiy Ahmed gosa sunitti marfame jechuudhani ana haa dhufuudha jechuudhani warri biltsiginnaa dubbii kana garasittuu qabanii barreessaa turanii haa ta'uuti malee dubbiin kun akka warri jedhaa jiru miti ka mul'isu
Odeeffannoo kanaan wal biratti qabate ambaasaaddarri isaa ambaasaaddarri Itoophiyaa ka Jibbuutii ambaasaaddarri Birhaanuu Tsaggaayee jedhama abbaa alangaa Itoophiyaa ka duraanii jechuudha. Waan achitti tahee kana jechuun haaluu fi carraaqullee hin taane jedhee hin barreessine anachi ture waltuman jettanii hin saalfattanii waliin tumne jechuudha. Waliin tumneen waltumuufi jettanii walitumuufi walarrabsuu jedhee namni ka jedhe walarrabsuun sun jechuun arrabi hin jiru jedhee hin haalle kanaafuu walarrabsuun sun amanee jira jedhee warri garee akkasitti hiikkatee jira. Tiwiitii kana ka barreesse kalee galgala tiwiitii isaa irrattu argee ture iskiriinshaatiin godhanne ammaan tana tiwiitarii irraa kaasee fakkaata Birhaanuu Tsaggaayee ambaasaaddarri Itoophiyaa ka magaalaa Jibuutii jiru biyya Jibuutii anachi ture bakka sanittu Uhuruu fi Abiyyi waltumuu fi jettanii lakki waliin tumne hin sobina soba fakkaata soba waan jedhu fakkaatu malee walarrabsu walitti bu'uu ka jedhu waliin arrabsine yookaan ammoo afaan walitti hin deebisne ka jedhu hinaallee namni waltumuu jedhe hin jiru walarrabsanii gadhee akka ijoollee yaadu yara jedhee Abiyyi arrabsee jedhameeti ka dubbatamaa ture kun aktivistoonni Somaalii ka dhimma keenyatii fi Itoophiyaatii fi akkasumas ka Somaaliyaa hordofanii hedduun isaanii barreessaa turanii kan irrattu karaa kanaan kana mootummaan Itoophiyaa hagammaa dhimma kana irratti waan dubbate hin jiru ka ambaasaaddarri Itoophiyaa keenya jiru dubbate. Mee jechuun namni tiwiitii sana iskiriinshaatii gootanii qabdan tiwiitii jechuun Birhaanuu Tsaggaayee ambaasaaddarri Itoophiyaa ka Jibuutii Birhaanuu Tsaggaayee abbaa alangaa ture abbaa alangaa Itoophiyaa ture abbaa alangaa irra ari'amee bakka sanii Adaanech Abebeetii kenname. Ambaasaadara jechuun saniin duratti Awustreeliyaa godhame sanillee didatee kadhate Jibuutittu nagalcha jedhee Jibuutittu galee bakkisaa Adaanech Abebee yookaan adde Geexee Waamittuu fudhate haadha alangaa taate haati alangaa sulleen Geexee Waamii bakka san Luistamaan tana bulcha magaalaa Finfinnee ittaantudha. Birhaanuun kun amma jechuun Abiyyi karaa dippiloomaasiitiin ijoollummaa isaa ammaan tanan agasittuu Abiy Ahmed akkasii faarfamaa ture haga hundaayyuu balfamee dippiloomaasii isaaf hojjechuun akka malee rakkisaadha. Muummichi ministeera kiyya jechuun hin arrabsamne jechuudhaani akkasittuu karaa miidiyaa hawaasummaatiin yookaan ammoo karaa tiwiiteriitiin isa diffeen godhuu fi isa bira dhaabbachuu fi carraaqaa jira. Miidiyaan keenya waan kana akkasittuu barreessa jiran. Abiy Ahmed karaa biraatiin ammoo rakkoo qabaa jechaa turre rakkoon inni qabaa ture Abiy Ahmed mootota ufa keekaa mootii Haile Sillaasee ta'uu fedha. Makiina Haile Sillaasee laalunuyyuu nama guutuu nama godhaa jedhee kanaan dura dubbatee ture. Abiy Ahmed kanaan dura kursii milinikii irra taa'uun hagam tokko akka isa boonsu kursii Haile Sillaasee irra taa'uun hagam tokko akka isa boonsu dubbatee warri kanaaf siyaa dhaabee ture. Haile Sillaaseen akka malee faarsaa karaa dippiloomaasiitiin Itoophiyaa fi waan inni godhe yeroo hedduu deebi'ee dubbataa ture. Ammaan tan ammoo akka Haile Sillaasee uf godhuullee jalqabe jira. Haile Sillaaseen ani waaqa ofiin jedhee jira yoo yaadattan taate jechuun ani waaqa ofiin hin jenne hasirreessuti bakke kana warri Raastafarii ka Jamaikaa jiran biyya Jamaikaa jiranii Raastafariyaans jedhamu warri amanan Haile Sillaaseen jechuun ilma waaqaa jedhanii amanaa turanii. Haile Sillaaseen wanni kun soba jedhee hin dubbanne gaafa Haile Sillaaseen biyya jechuun Jamaikaa deemu roobattuu roobee ture. Rahamata yookaan ammoo jechuun kennaa waaqa qabatin ufidee jedhamee warri jechuun Jamaikaa suni Haile Sillaaseettu itti gammadee ture. Abiy Ahmed illeen ammaan tana jechuun himal isaa ka biyyoota Afrikaa bahaa godhu keessattu bakkan deemu hunda roobattu rooba bakkan deemu hunda misattu jira finnattu jira bakkan deemu hundattu rahamatattu jira jedhee akkasitti uf dhiyeessee ture. Kan ammoo jechuun magaalaa Jibuutiitti walgahii godhame. Walgahii godhame ka igaadirrattu gaafa dhiyoon keenya deeme roobattu roobee hardhalle Jibuutii gaafan dhufe roobattu roobee anin jechuun faana roobaa nagayaatiin deema ergamsa addaa gaafa Afrikaa ceesisuu fi qabaa jedhee Abiy Ahmed akkasitti dubbatee jira. Abiy Ahmed bakki inni akkas dubbatu kanattu pirezidaantonni ta'anii daawwachaa jiranii pireesii addunyaa ta'ee dhagahaa jira jedhamee jira. Dhuma irratti jechuun waan ofitti dubbate akkuma miidiyaa Itoophiyaa irratti waan fedhuuf hin jira annabiyyuuf hin jedhee jira. Miidiyaa Itoophiyaa irratti Abiy Ahmed gurra cufadhe jechuun ashaaraa kiyya bakkaan baasaa jedhee dubbata. Miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti
yoo barbaade hangaafa durii faranjiin tokko na jaalattee si fudhadhee siin gala jennaan akka namni Itoophiyaa nama mootii ta'u na fuudhan jedhee boo'ee jira. Gaaf umrii 7ffaa irraa kahee mootii akka ta'utti manii akka mootii ta'ee guddadhee jira. Abiy Ahmed ka qawwee baatee jechuun raadiyoo wayyaanee jala deemee ergamaa ture. Waan adda addaa jechaa jira. Yeroo ammaan tana gaaf Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessattuu maddi rakkoo ka ta'e Abiy Ahmed jechuun kana min dhagenne ergamsi rabbii qabaa ka jedhee amanu jechuudhani. Reuters gabaasa bal'aa tokko Abiy Ahmed amantii isaatii fi ilaalchisa ka dogongora ka mootii tahuu inni barbaadu ilaalchi waraana gaaf Afrikaa gaagamiinsa siyaasaa guddaa irratti fidee jedhee barreessa ture. Abiy Ahmed ammaan tana immoo akka Haile Sillaasee bakki inni deemu hunda afaan isaa akka roobii deemu namtichi kun akka jechuun masii yookaan ammoo akka masaayaa ta'e of dhiyeessa fayyisaa addunyaa ka addunyaa dandamatee akkas jedhee akka inni of yaadu. Abiy Ahmed magaalaa Jibuutii keessattuu ani masaayaa jedhee rooba fida jedhee dubbateen dubattu pirees achi ture argee kan qoosaa jedhee ma waraabdan jedhee akka inni dubbatellee dhagaamee jira. Miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti Abiy Ahmed kijibaan beekama waraana Tigraay keessatti goonanii ummatii nagayaa namni tokko hin doone warra Itoophiyaa ka Suudaaniitu buqqa'ee keessa dubartiin takka hin jirtu jedhee odeeffannoo jechuun akka malee kijibaa ka warri buqqa'ee 50 oli ijoollee fi dubartii jedhee miidiyaan addunyaatiif dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haasawee kan hundaayyuu mormatee jira. Abiy Ahmed waa hedduu waa'ee kijibaa yeroo hedduu miidiyaa irratti haasawaa paaspoortii fi jechuun iskoortiitu irraa wal dhawa. Namni kun nama akka malee kijibaan beekamu namni kun ammoo nama ofiinsa yoo garii Abiyyiin nabiyyuuf seha Abiyyiin nabiyyiillee keessa fayyisaa ka addunyaa kana is malee wanni dandamatu bira akka hin jirretu of yaada. Kana ka jedhe jechuun Profeesar Alex Duwaali faattu ka waa'ee siyaasa Itoophiyaa waggaa 30 oli qoratan Profeesar jechuun Shetel Trumbull faattu jedhe jechuun gaazexaa Reuters irratti wanni Abiy amalli isaa akkasitti barreeffame yeroo ammaan tana jechuun Abiy Ahmed ka gaaf Afrikaa keessattuu fi sadarkaa addunyaatti bifa